Ashama kam jirtu daawwattoota OMN qophii idilee keenya odeessaaleetiin deebinee jirra. Odeessaalee keenya har'aatiin isa akkuma baratame dhimmoota jajjaboo har'aaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Sa'aatii tokkoo fi turtii kan isin waliin taasifnu ta'a. Ani yoon ingidaa Abrahaam Birruu fi Guyyoo Waariyoo hanga xumura qophii kanaatti ogeeyyii teknikaa OMN waliin ta'uun isin waliin kan turru ta'a. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti akkan waliin turtan jenna. Baga nagaan dhuftan. Tolmee dhimmi har'a irraa mari'annu maali? Ajenda guddaa irraa mari'annu akkuma mata duree keenya siijirratti argaa jirtan waamicha okkara amantaa kan jedhudha. Guyyaa kaleessaa haasaa ministirii muummee waa'ee atakaaroo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru irratti guyyaa dheengaddaa godhan hordofee sinodoosiin duraanii Abuna Maatiyaasiin hoogganamu. Haasaawwan ministeera muummee irratti deebii kennee jira. Balaaleffannaawwan tokko tokkos akka ibsaatti keessatti amma achiisee ibsa baasee jira. Karaa biraatiin immoo hawaasi kiristaanaa magaalota biyyattii guutuma biyyattii fi biyyoota alaatti akka qophaa'u jechuun mormiidhaaf akka qophaa'u waamicha godhanii jiranii mormii kiruused yookiin okkara amantaa fakkaatu wayitu deemaa jira jechuudha. Dhimma kana bal'inaan kan ilaallu ta'a. Sana dura garuu odeessaalee gaggabaaboos ni qabna. Garasitti ce'uu keenyaan dura garuu daawwattoonni keenya yeroo hundumaayyuu gama YouTube OMN'tiin akka nu daawwattan isiniin jenna. Qophii kana kallattiidhaan hordofuufis akkasumas qophiilee OMN biroo yeroo kamittiyyuu hordofuuf kan isin nu argattan gama YouTube OMN'tiinidha. Kallattii sanaan akka daawwattan akka waliif qooddan akka YouTube keenya guddiftan isiniin jenna. Qophiilee OMN odeessaalee dabalatee jechuudha kan sponsora ta'uudhaaf barbaaddanis yoo jiraatan kallattiidhaan nu quunnamuu dandeessu. Kallattumaan gara odeessaalee gaggabaabootti ceenaa Oromiyaa keessatti har'as lollee ijuufeeti kan jiru. Mee Guyyoo haala gara Gujii jiru nuuf ibsi. Gujii dabruun dura Oromiyaa guutuu keessatti lolli jabaateetu fufee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa gidduun godhamu agammaatti Oromiyaatti akka hin qabbaanaa irra deddeebiin gaggabaasaa turre. Halee guyyaa dheengaddaa gardhaa waraan guddaa deemuu jira. Haaluma kanaan Dambi Dooloo lixa Oromiyaa waraan guddaa deemuu jira. Guji lixaa dheedhi buloo waraan guddaa jira. Wallagga Ba'aa Sibuu Siree keessa waraan guddoo jira. Shawaa lixaa Miidhaqanyii waraan guddaa deemuu jira. Wallagga Ba'aa Gobbuu Saayyoo keessa waraan guddaa deemuu jira. Wallagga Ba'aa Aanoo keessatti waraan guddaa deemuu jira. Dabre ammoo Shawaa lixaa Bakkoo dheedhi kanallee waraan guddaa deemuu jira. Odeessammaan tan keessaan argachuu jirruun godina Gujii lixaa dheedhi bulee horaa Gandi Doogo jedhan bakka addaa badda magaada tullafa boson guddaa qabdu Khalees ganamirra jalqabee guddaan loltoota waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa jidduu deemu odeeffannee lol kanaa waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddoo goonfadhee jechuu jira. Haleellaa waraana biyya ammadirra banee loltoota waraana 240 caaltu harkaan qabee jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Loltooti waraana kunkutaa waraana 38 soodhanii Oromiyaa moggaa wanniitti bobba'e waraanni kun dhiyeen kan Gujii keessa bobba'e opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo kanarra gaggeessaa ture. Waraan kan guutuma guutuu tarkaanfirra fudhadheen dhiibbaa guddaarraan ga'ee jechuu jira. Haaluma kanaan qawwee AKM'dhaan qawwee gugurraatti amma Turkiirraa seensisan tanna fakkaatti qawwee tanaa 306 dishqa tokko PKM 6 rasaas 6 boombii 16 irra hiikee jiraadha. Gabaasa kana miidiyaa garee waraan bilisummaa Oromoo kanaaf hojjetu Raat biyyaalessaa waabeeffannee odeeffannoo uummata irra qabnu nammoo naannoo sunti loli guddaan deemaa jiraachuutti odeeffamaa jiru. Kaa biyyattii dubbiin qabbanooftuutu Oromiyaa keessatti waraanii jabaateetti fufee jira. Namooti dhuun uummata daraaruun bal'inaan kibba Oromiyaa kan keessatti deemuu jira. Godin Gujii lamaaniif Booran keessallee waan wal fakkaataa jira. Halee guyyaa dheengadda aanaalee akka Liibaan Gumeel Dalloo Sabba Boruu dheeda moggaa Gujii baasuun keessatti uummata horiyaamanii haala wacaacinneedhaan bardargii keessa haal sun fakkaatuun uummata baasanii uummata bonaawwanneet jaruwwaallee jar dhiiraallee baasanii uummata hedduudhaanii qawwee mataan nam dhaabanii nam sosodaachisuu maharuma deemuu jira. Dubbiin kaaba qabbanooftee achitti nagaan bu'ee arginullee Oromiyaa keessa wal fixuu jiranii wanni jira kan fakkaatu.
waraana Oromiyaa kana wal qabatee haalli jiru ammas yaaddessaa ta'ee tuffiitti kan jiru akkuma atiyyuu kaaftee yeroo hedduun nagaadhaaf waamicha taasisanitti keessumaa gama mootummaatiin waraanaan itti fuudhaaf qophiin jabaan taasifamaa jiraachuu ammallee waraana marsaa biraadhaaf mootummaan qophiitti jiraachuudha dhagahuu irratti kan argamnu kun waan hedduu nama gaddisiisudha gama waraana bilisummaa Oromootii wanni jiru kaleessumallee akka gabaasa keenyaan hawaasa biraan gahuudhaaf yaalle labsa siyaasaa baasan irratti ammallee ejjennoon nagaa buusuu irratti qaban kan hin jijjiiramne ta'uu akeekaniiti kan isaanii jiranii nagaan waraanni bilisummaa Oromoo barbaadu nagaa mariidhaan argamu nagaa furmaata rakkoolee siyaasaa biyyattii ta'uudhaaf danda'uu fi nagaa gaaffii Oromoon barootaaf qabsaa'eef deebisuudhaaf danda'u akka ta'e haqiiquudhaan yeroo adda addaatti mootummaa wajjiniin hammam haalli ejjennoon mootummaa waliin mari'achuu fi kan nama hawwatu ta'uudha baatus mootummaa Itoophiyaa wajjiniin marii taasifnee mariidhaan nagaa buusuudhaaf qophiidha jechuu irratti turanii jiru haa ta'uti mootummaan ammas waamicha kanaaf waan gurra ergise hin fakkaatu lola guddaa Oromiyaa irratti labsuudhaaf karoora qabatee sanatti jiraachuudha dhagahuu irratti kan argamu. Egaa lola tibbana yookaan har'a kaleessa kana godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiranii wal qabatee hidhamtoota siyaasaa hiikuun taatee argine keessaa isa tokkodha. Magaalaa Dambidollootti hidhamtoonni siyaasaa hedduun mana hidhaa godina keessa turan hiikamaniiti kan isaanii jiranii akkasumas godina Wallagga Bahaa Gobbuusayyoo magaalaa Aannootti illee hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu isaanii iddoo garaagaraatti haala wal fakkaatuun hidhamtoonni mana hidhaatti dararamaa turan hiikamaa jiraachuu dhagahuu irratti argamna injifannoo silaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsate kan guyyoon dhiyeesseen alattis taateewwan akkasiis argamaa mul'ataati kan isaan jiranii viidiyoo hidhamtoota kana ilaallee walitti adeemnu. Ayo jarsana. Insodatin gabo. Insodatin. Wabona waru jabada. Nagara ngara kege sanit kala. Jabada. Jabada. Nagangala. Waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru keessa qabiyyeen tokko ka amma isin kaaftaniidha. Waraanni kun akka karaa nagaatiin xumuramu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha gochaa ture dhaabbileen garaagaraa waamicha gochaatii kan jiranii balballi nagaas banaa akka ta'e waraanichi irra deddeebiinimaa ture erguma waggoota afranii asii mootummaan Ameerikaas torbaan darbe keessa waraanni Oromiyaa keessa karaa nagaatiin akka xumura lolli akka dhaabbatu waamicha godhee jira. Lola kana akka filatee jiru mootummaa giddu galeessaa ta'e jechuudha gayonaati. Waraanni kun gaagama guddaa Oromiyaa irraan waliigalamu biyyattii irraan dhaqqabsiisee jira. Garuu mootummaan maaliif akka karaa waraanaa qofa filate gayonaatti deebiin argamee hin jiru. Odeessaa kabiraa qabnuun pirezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koloneel Daraartuu Tulluu IGAD yookiin miseensota biyyoota Afrikaa bahaa jedhaman ni beekamtiin kennameefii jira guyyaa har'aa. Beekamtiin kun araara nagaa fi waliin jireenya uummataatiif gumaacha gayoonaa goote ka bu'uura godhatedha. Pirezidantii yookiin barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo irraa beekamtiin kun kan kennameefi yeroo waraanni kaabaa ture waamicha araaraa gochaa turte Daraartuun Oromiyaa keessatti akkasumas akka biyyaatti hidhamtoota siyaasaa garaagartee mootummaan hidhamtoota yookiin qaamolee siyaasaa wajjin qabu furamee namooti mana hidhaatti akka bahanis waamicha gochaatti ka turte. Kanaaf namoota 21 IGAD beekamtii kenneef eminent personalities jedhaman keessaa nama tokko taatee jirti gara namoota 21tti kan beekamtiin kennameef jechuudha IGADini. Daraartuun akkuma beektan yeroo garaagaraatti jijjiirama biyya sanatti positivity yookiin nagaa gaarummaa labsuudhaan kan beekamtu. Kana keessa viidiyoon waan kana ibsu yeroo isheen olompikii irraa atileetota Tigraay meedaaliyaadhaan galan goote gabaabinaan isin daawwachiifne gara odeessa gabaabaatti dabarra. ዛሬ ያወደስነው የትግራይ አትሌቶች ቤተሰቦቻቸው ይኑሩ አይኑሩ ይብሉ አይብሉ ይታከሙ የሚያውቁት ነገር የለም።
ስለዚህ እዚህ ጋር ጥሩ ጎናቸውን ተቀብለን እዛ ጋር ያጉለታቸው መምራት ስላለብን እነዚህ አትሌቶች መፈለግባቸው ነገር ሁሉ አድርጓል። መንግስት ደግሞ እንደ መንግስት ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመነጋገር የተሻለ ነገር አድርጎ ቤተሰቦቻችንን እንዲያገኙ የትግራይ ህዝብ ደግሞ የተሻለ የመሰረታዊ ነገር መሰረታዊ መጠቀሚያ ነገሮች እንደ ስልክ እንደ ማብራት እንደ ባንክ መሳሰሉት ነገሮች ቢያረግ ደስ ይለናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ እኛ አሁን እነዚህ አትሌቶች ቅርብ ነው ያለው ነውና እዛ ቅርብ ስትሆን ትሳቀቃለህ። ከአንዱ ስታይ ትሳቀቃለህ፣ ሁለተኛው ስታይ ሶስተኛው ስታይ ብዙ ነገር ነው ያለውና እዛ በቅርብ ስናይ በጣም አስቸጋሪ ነገር ስለሆነ እኛም እስከ መቼ ነው የምንጨነቀው ከእነዚህ አትሌቶች ጋራ? ስለዚህ እኔ ህዝብ ብሆን እናትስ ብትነባት ህዝብ ብትሆን ወንድሜስ ልጄስ ብሆን ብለህ ማሰብ ስላለብን ኢትዮጵያ መንግስት ከአጽንኦት ጋር ነው የማሳስበው ይሄንን ነገር ያደርጋል ብዬ ገምታለሁ። እነዚህ አትሌቶች ልዩነታቸውን ጠብቀው አገራቸውን በሀገራቸው ጉዳይ ጠንክረን ይሄ ውጤት አምጥተናል። ይሄንን ደግሞ ልዩነትን ደግሞ አጥበን መሰረታዊ ነገሮች አሟልተን እዛም ያሉትን አትሌቶች ረድተን እዚህ ያሉትን አትሌቶችን አጠንክረን ሞራል ሰጥተን ይሄንን የተሻለ አመት 2015 እንድንቀበል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትንም ኢትዮጵያ መንግስትንም ቅድም ለማጣጣስ ሞክሬያለሁ። ህዝብ ብዙ ስለሆነ ብዙ መናገር አልቻልኩም ስሜታዊ ስለሆንኩ እና እግዚአብሔር ይርዳን። 2015 ለኢትዮጵያ የተሻለ ህዝብ ተፈናቀለ፣ ሞተ፣ ተሰደደ፣ ተራበ የሚባለው ነገር ጠፍቶ ልክ እንዳሁኑ አትሌቶቻችን ደስ እንዳለን ሁሉ ኢትዮጵያን ደስ የሚላት ነገር እንድመጣ ከልቤ ጸልያለሁ፣ ከልቤ እመኛለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያን ያሳካዋል። እኛ ከለመነው ያረጋልና ስለዚህ ሁላችንም የጥላቻ ልብ ወደ ጎን አድርገን የይቅር ባይነት ልብ ካቀረብነው ይሆናል። አትሌት ኮሎኔል ደላርቱ ቱሉ ታይትል ዱ ቀብዲ ፕሬዝዳንት ሌንታቲ ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ደብረሙ ዶክተሬት ከበጃለ ዲው አርጋቴ አብሌን ጆላታ ዶክተሬቲን ከበጃ ኢዘ ሴሬሞናል ፍዳታ ምን ቀቡ አንጀደ ጉዷለ ያሱት ነመና ዶክተሬት አይ ፍዳታ ማን ቀቡ ሶንታን ሴሬሞኒያል ጉዩ መሳ ዶክተር ያላምታ ማኒ ዋንጀደ ፊ አለ ያሱ ሼር ዋንጎዶ ኤኒዌይስ ኮሎኔል ደላርቱ ነማ ውጅጀ ጀብዶ ጀተ ኢትዮጵያ ኬሰት በራ አቦቲ ነመንታ አቦቲን ገዳ warri sila naga buusuuf nagaa dhiyaatan jedhan siyaasa kee darbanii siyaasa keessa dhoqqee gangalatanii namummaa isaan ofirra mulqanitti intalti dubraa namummaa dhaabattee waan uummata walitti fidaa iddoo jechaa turte yeroo hidhamtoota siyaasa Oromoo manneen hidhaa keessa rakkachaa turan beelaa turan deemte jajjabeessuu irratti hojii jajjabduu hojjettee dabre ammoo waraan kaabiyyatti godhan kana micufti ifaifatti jakkeetti baafatee deeggar keessatti namummaa dursitee atleetota Tigraay habiyyaaf olma guddoo lan jajjabeessa turte dabri bakka gargaraatti waan Oromoo laallatan ambasaaddar Oromoo taate bisuun keessatti waan iddoo hojjette hojii nageenya hojjetteen dhaabbati igaad Dr. Warqina Gabayyootiin durfamu warroo 21 keessa tokko tolchee jira. Warri kuniin ambasaaddar jechuun imeejii dhaabbati igaad kuniin addunyaa yookaan biyyoota Afrikaa hojjechuu jiran keessatti akka ambasaaddara ta'anii tajaajilanii dhimmi jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee gargaarsa namooma rakkoo namooma kan biyyatti jirtu wal qabatee deebii kennuu irratti waliigaltee biyyoota Afrikaa kan jidduutti uumuu keessatti nageenyaaf tokkummaa walitti dhufeen biyyoota miseensa igaad kan ta'an jidduu cimsuuf warra filataman 21 keessa tokko khasi ammoo bold ta'ee bahee kanaafuu intal dubra taatullee hojii gaarii hojjettee jajjabeeffamuu qabdi nulleen proud itti gammanna. Amma naannoo igaad akka miseensummaatti qabatee socho'u kan biyyoota bahaa fi gaanfa Afrikaa kana yoo fudhattee ilaalte rakkoolee garaagaraa keessadha kan isaan turanii waggaa darbe kana waggoota 2-3 arfan darban kana qormaata jabaa keessadha kan isaan turanii dhimmi nagaa dhabuu waraanni kan Itoophiyaa dabalatee jechuudha rakkoo ijoosa tokkodha darbe ammoo hongeedhaan wal qabatee jijjiirama qilleensaa rakkoo guddaadha kan inni ture goolama jabaatu ture jechuudha hin dandeenye baroota dabarsitan kana dabarsine kana keessa jechuudha biyyoota miseensa igaad ta'an kana keessatti biyyoota kana keessatti nagaaf tasgabbiin akka deebi'uuf ammoo namoonni hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan kan akka daraartuu 21 beekamtii argatanii jiru kana keessaa daraartuun akka dhala Oromoo tokkootti beekamtii argachuun ishee waan guddaadha waan fakkeenyummaa qabu dhadheetanii kanan yaadu egaa daraartuun har'a qofa miti kan isheen beekamtii argatte kana duras pirezidantii naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin beekamtii argachuun ishee galateeffatamuun ishee ni yaadatama hojii nagaa buusuudhaaf hojjetteeni
daraartuudhaaf hin malaa kan si jechisiisu akkuma jedhame yeroo hedduun rakkoo waraana Itoophiyaa keessatti yookaan kaaba Itoophiyaa keessatti dhalate kana furuudhaaf waa'ee isaa dubbachuudhaaf waa'ee nagaa lallabuudhaaf yeroo hedduun of qusatanitti adda durummaadhaan baatee nagaan akka bu'uuf lallabaa turuu isheetii wal qabatee badhaasni kunis beekamtiin kunis isheedhaaf hin mala jenneeti kan yaannu. Egaa daraartuurra maaltu eegamaa waan jedhu immoo yeroo hedduu akka qeeqaatti illee akka yaadaatti illee namoonni kaasan ni jiru. Qe'ee ishee kan taate Oromiyaan haga har'aatti iyyuu wal waraansa guddaa keessadha kan isheen jirtu, waraana guddaa keessummeessaa jirti. Kana keessatti daraartuun sadarkaarraa eegamutti gahee ishee baateetti yoo beekamtii ishee kana fudhatama ishee kana fayyadamte gahee ishee baateetti yoo inni jedhu isheedhumaa fedhiifnaa fuulduraaf kanarrattis hojjettee nagaan Oromiyaa keessattis akka bu'uuf gahee gama isheetii akka baatu ni abdanna. Odeessa gabaabaa kan xumuraa. Yaa odeessa gabaabaa kan xumuraatiin riijinuma IGAD yookiin baha Afrikaa kana keessa turraa biyyooti baha Afrikaa Itoophiyaa, Keeniyaa akkasumas Jibuutii fi Somaaliyaan dira Somaaliyaa Moqdishootti walgaanii qabiyyeewwan Al-Shabaab bilisoomsuudhaaf waliigalteerra gahuu isaanii miidiyaan Itoophiyaa Insider jedhamu gabaasee jira. Somaaliyaa waliin ta'uudhaan qabiyyee Al-Shabaab irratti duula banuudhaaf qabiyyoonni afran waliigalanii sagantaa kanarratti kan pirezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed Dursan, ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed, pirezidantiin Keeniyaa William Ruto, pirezidantiin Jibuutii akkasumas Omar Gilleen argamaniiti kan jiranii qabiyyeewwan Al-Shabaab yeroo dheeraaf to'ate yeroo dhumaatiif bilisa baasuudhaaf kan mari'atanii Al-Shabaab waggoota 16 darbaniif naannoo kana kiraayisii yookiin gaagama guddaa keessa galcheeti kan jiru. Pirezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed biyyoota kanneeniif Somaaliyaa akka tumsan waamicha jabaa dhiyeessanii jiranii, biyyoonni kunneenis waamicha kana simatanii jiranii. Kanaaf Al-Shabaab Somaaliyaa keessa guutumatti yeroo dhumaatiif balleessuudhaaf waliin karoorsuuf platformii yookiin waltajjii waloo tokko ka tumsa qindeessullee ijaaruudhaaf waliigaluu isaaniiti kan miidiyaan kun odeesse. Karaa biraatiin immoo kanaaf jecha riisorchii akkasumas loltoota haaraa qacaruu, loltoota Somaaliyaa yookiin waraana Somaaliyaa jabeessuu kanneen jedhan irratti mari'atanii biyyoonni waltajjii kana irratti hirmaatan Somaaliyaan ala jechuudha Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutiin waamicha pirezidantii Somaaliyaa simatanii gara Al-Shabaab waliin waraanuudhaaf tole jedhanii jiranii. Hamma yoonaa egaa Somaaliyaa keessatti waraana Al-Shabaab kan waraana turan loltoota Somaaliyaa, mootummaa Ameerikaa akkasumas immoo jaarmiyaa gamtaa Afrikaa jalatti kan socho'u AMISOM kan jedhamu kan UN peacekeeping jalatti socho'utu ture. Gara fuulduraatti immoo dhawaata garee kana Somaaliyaa keessaa baasaa Al-Shabaabiin immoo gareen amma ijaarame kun akka loluuf jechuudha karoorri isaanii. Yaa gaafa Afrikaa 2021 yookaan jalqaba 2022 dhumattee fi sadarkaa jedhan gubba ture. Sababi sun ammoo unholy marriage walitti dhufeen garee sadeeni Farmaajo Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqi gaafa Afrikaa guutuu qiyaamaa galchee ture. Gareen sun sadeenam diigamte jirti jechuudha. Farmaajoon filannoo Soomaaliyaatiin angorrarame jira. Isaayyaas Afwerqi Ameerikaan ittum duulte moggaa dhoofte jirti. So garee dhibii ijaarratte jirti jechuudha gaafa Afrikaatti. Garee asitti dabalamte keessa Keenya boosii nam warqana hawalta qabdu operation amma American Al-Shabaab irra goot khalle hoggan addu dureen Kenya Ethiopia memberi Djibouti agan cufayyu relevant taate don tayni daldal guddaa lafisi kan kee jira nami cuftin jaalata China leena ci waqabdi America leena ci waqabdi interest maaf jalbu samale wanni guddoon barbaada walti dhufeeni Somalia Ethiopia Kenya yo jajjabaat Al-Shabaab qiyama buusun hin dandaaf jedhanii regani bayze Al-Shabaab bara warri kun sadee walti dhuf bari Isaayyaas Abiy fi Farmaajo walti dhuf wagga khamu caala eegun doofta Al-Shabaab wagga diddama jala dhiyaachuu jirti yoo isiin daangee duba ballifat yoo isiin gibira duguurat yoo isiin loltoota itti recruit godhu dandeet eegi Farmaajo nan godhu feechu bar 2017 irra jalqabe Al-Shabaab Soomaliyaa jiddu galee Soomaliyaatiif garlitti Soomaliyaa guutuma guutuu dhuunfante biyyoota ollaa hedduutti bala buusan turte jechu Ameerikaan amma bifaaraan opereeshinii jajjabaa bante jirti opereeshinii kana mootummaa Keeniyaa dursa Itoophiyaa memberii injira warri Djibouti leen diqaatu leen jira Soomaaliyaan abbaayit am bulchaan ammaan tan dhuuf kun Hassan Sheikh Mohammed nam aggressively Al-Shabaab lola tur waan taateef Ameerikaan gaafa Afrikaa tasgabbeessuuf khara milkii waan dhuftu fakkaate Isaayyaas Afwerqi inni nu Al-Shabaab waan ta'eef moggaa dhaani jira namni na nyaatam out kanaafuu warri kun tokkummaan dhoomnaan Al-Shabaabiif miidhaa guddoo amana.
Hayyee gara dhimma keenya saarra bal'ifnee ilaalluutti haa ceenu sinodosiin bataskaana ortodoksii Itoophiyaa kan Abuna Maatiyaas Fayin hoogganamu jibbana ejjennoo jajjabaadhaan gadi bahaa jira. Keessumaa kaleessa ibsa ejjennoo tokko baaseeti kan inni jiru. Ibsi kaleessa sinodosiin kun baase dubbii ministeerri muummee jibbana kaabinee isaanii walitti qabuudhaan taasisaa turaniif deebii kennuu fi sana balaaleffachuu akkasumas ibsa dabalataa gaafachuu irratti kan fuulleffate darbee ammoo hordoftoota amantichaa kan biyya keessaa fi alaallee hokkara jechuudhaaf hin dandeenye sanaaf waamuudhaaf irratti waan fuulleffateedha kan inni fakkaatu. Qabiyyee ibsa sinodosii kanaatti cehuudhaan dura ministeerri muummee Abiy Ahmed tibbana maal jedhanii waan jedhu gaggabaabsinee kaasuun ni barbaachisaadha. Kaabinee isaanii dheengaddaa walitti qabuudhaan yaa'ii ta'an irratti jijjiirama bataskaana ortodoksii Itoophiyaa keessatti dhalateef adeemsa jijjiirama kana dura dhaabbachuuf deemamaa jiru irratti yaada kennaniiti kan isaan jiranii. Dhimmichi dhimma keessoo bataskaanatti ta'uu mirkaneessuun mootummaan isaanii osoo dhimmicha keessa hin seeniin garaagarummaan uumame mariin akka furamuuf yaalii taasisaa turu ibsaniiti kan jiran ministeerri muummee. Fuulduraafis mari'atanii furuun akka barbaachisu dhaamuun akka mootummaatti gidduu seenuuf fedhiin kan hin jirre ta'uu hubachiisanii kaabineen isaaniillee dhimma kana keessaa akka harka hin galfanneef akeekkachiisa yookaan ajaja dabarsaniiti kan isaan jiranii. Ministeerri muummee dubbii dhimma kanaa wal qabsiisuun dubbataniin hariiroo bataskaana ortodoksii fi mootummaa isaanii gidduu jirullee tuttuqaniiti kan isaan jiranii. Qabxiilee tokko tokko kaasuudhaaf hin dandeenye asirratti kan isaan kaasaa turanii. Battala gara aangootti dhufan irraa eegalee rakkoolee sirnoota darbanii wal qabatanii mana amantaa kana mudatanii turan furuuf tattaaffii hedduu taasisuu isaaniidha kan isaan kaasanii. Fakkeenyaaf nagaan bu'ee paatriyaarikiin ala jiran yookaan bataskaanni ortodoksii biyya Ameerikaa bu'uura godhatte kan Itoophiyaa bu'uura godhatte waliin akka tokko ta'an akka walitti dhufan paatriyaarikiin ala turanillee akka galan phaaphaasonni alatti muudamanillee gara biyyaatti deebi'anii akka fudhatama argatan hojjechuu isaanii sanaan nagaa buusuu isaanii ibsaniiti kan isaanii jiranii. Qabeenyi bataskaanatti sirnoota darbaniin warasamee yookaan fudhatamee ture fakkeenyaaf gamoowwan 4 kiilootti argaman 2 bataskaanatti akka deebi'an taasisuu isaanii ibsanii jiranii. Bataskaanni ortodoksii qabiyyee lafaa bal'aa Finfinnee fi Finfinneen alaa akka argattullee taasisuus kaasanii jiru. Lafa kaare meetira miiliyoona 1,045 ta'u akka argattu Finfinnee keessaa jechuudha. Taasisuu isaaniidha kan isaan ibsanii. Lafti bataskaana ortodoksiif kenname kun kan amantaaleen biroo fudhatan waliigalaan fudhatanirra dachaa 3 akka caalullee isaanii kaasanii ni jira. Darbee hambaaleen bataskaanichaa akka haaromfaman gochuu akka laalli balaa akka fakkeenyaatti kaasuudhaan ibsanii jiru. Biyya Arabaatti illee bataskaanni akka ijaaramu gochuu United Arab Emirates yeroodhuma dhiyoo kan argisiisaa turan sana akka fakkeenyaatti kaasanii turanii. Waliigalaan mootummaan isaanii bataskaana ortodoksiif hundaa ol bakka qabaachuu ibsuun nuti warra ortodoksii diiguuf hojjetu miti yaada jedhu kaasanii jiranii. Jijjiirama bataskaanichaa keessatti yeroo ammaa dhalataa jiru ilaalchisuunis dubbii dubbataniin gaaffiin afaan Oromootiin tajaajilamuu afaan ofiitiin tajaajilamuu waggootaaf kanaan duras kan ka'aa ture ta'uu kaasanii jiru. Uummanni Oromoo afaan kootiin tajaajilama jechuun mirga ta'uu ibsanii jiru. Gaaffiin sinodosiin haaraa qabatee ka'e gaaffii haqaa ta'uudha kan isaan mirkaneessanii. Kanaan dura bataskaanni ortodoksii Tigraay yeroo hundaa'etti wajni hin turre kan jedhan ministeerri muummee garaagarummaa ture ammas waca osoo hin taane kan Oromiyaa wajjiniin uumames wacaan osoo hin taane mariidhaan furuun akka barbaachisu yaada jedhudha gabaabumatti kan isaan calaqqisiisanii. Qabxiileen biroonis hedduutu jiru egaa kanarratti deebii kennee jira sinodosiin. Gara deebii sinodosiitti osoo hin darbin egaa si yaadachiisuudhaaf guyyaa tokko dura ministeerri muummee kan ibsa kennan dhimma amantaalee fi dhageenya biyyaa irratti dhaabbileen amantaa hanna siyaasaa fi gosummaarra yookiin zaranyinatti jedhanii ibsanii sarara bilisa ta'uu qabu kan jedhudha. Ministeerri muummee kan jedhan keessa dhimma garagartee sinodosii yookiin bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa keessatti mul'ate keessaa tokko waa'ee mirga afaan ofiitiin tajaajila amantaa argachuu kan jedhudha. Dhimma kanarratti Oromiyaa keessa gaaffiin yeroo dheeraaf ka'aa turu yaadatama. Waggaa 3 dura gaaffiin kun dhiibee immoo sadarkaa mana amantaa kana keessatti garaagarummaa dhaleetti dhufee akka ture yaadachiisanii. Akkuma gaaffiin mirga hawaasa musliimaaf deebi'e naannoo Oromiyaa keessas gaaffiin afaan ofiitiin tajaajila amantaa argachuu gaaffii mirgaa heerri biyyattii uummataaf kennedha waan ta'eef kanarratti ani dura dhaabbachuu hin danda'u kan jedhu yaada kaasanii jiranii. Akkuma atu kaafte mootummaan keenya erga mootummaan Itoophiyaa biyya kanatti dhalate as akka mootummaa keenya
mana amantaa ortodoksii idoo Itoophiyaa deeggareen jiru sirna mootii Haile Sillaasee irraa kaafee jedhanii egaa bara Haile Sillaasee mootummaa fi amantaan yeroo itti wal make ture mootummaa amantaatu ture jechuun mootummaa kiristaanaatu ture. Nu mootummaa kiristaanaa sosoon ta'in garuu irra caalaa warra kanaaf ooga ture kan jedhudha. Qabiyyee lafaa bara bulchiinsa isaanii keessatti mirkanaa'e lafa kaareemetirii miiliyoona tokko jechuunis biyya tokko jechuudha. Kana ortodoksiidhaaf kennine kan jedhudha. Rakkoowwan bataskaana keessa turanis garaagarteewwan bara TPLF turan keessumaa sinodoosii ortodoksii keessa ka ture dhiphifnee abbootiin amantaa walitti araaramanii warri biyya alaa ture akka galan goonee jirra kan jedhudha. Kan biraa wanni isaan eeran rakkoon keessumaa dhaabbilee amantaa keessa jiru rakkoo fedhii dhuunfaarraa akka madduu fi keessoo manneen amantaarraa akka maddu. Irra caalaa abbootiin amantaa xiyyeeffannaan isaanii hojii hafuuraa osoo hin taane hojii siyaasaa fi hojii riisoorsii akka ta'es waan word by word akkas dubbachuu baattanillee waan akkasii akeekanii jiran dhaabbilee amantaa keessatti hojiin saamichaa akka raawwatamaa jiru hojiin siyaasaa raawwatamaa akka jiru kaasanii jiranii dhimma balaaleffannaa manni amantaa kun oofaa jiru wajjin wal qabate keessumaa dhimma Oromiyaa wajjin sinodoosiin Tigraay gaafa fottoqee bahu Oromiyaa kan hin dubbatin sinodoosiin Itoophiyaadhaa bu'uura tokko malee gadi ba'ee warra Oromiyaa balaaleffachuun dogoggora akka ta'ettis kaasanii jiranii kana wajjin wal qabsiisanii wanni ministeerri muummee kaasan baay'ee ibsi isaanii irra caalaan dhimma dhaabbilee amantaa rakkoo mana amantaa kana keessa turedha. Garuu wanni haasaa isaanii keessatti akeekan mootummaa kuffisuudhaaf warra dalagantu jira. Paartii isaanii keessa dabalatee magaala keessatti okkara kaasuudhaan warra mootummaa kuffisuuf yaaluutu jira jedhanii dhimma amantaa gaaf kaasan dhimma kana maaliif akka kaasan ka jedhu namni wal gaafataati jira. Yaada isaanii gabaabinaan dhimma jijjiirama mana amantaa kana keessa deemaa jiru ilaalchisee ka isaan dubbatan fudhannee gara mariitti deebina. ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት ያ መብቱ ጋር መቃረን ሳይሆን መፋረስ ሳይመጣ መለያየት ሳይመጣ በንግግርና በምክክር በጊዜ ሂደት ኦቨርናይት ላይሆን ይችላል በጊዜ ሂደት መልክ ያበጁ መሄድ ነው። ለምሳሌ በድፍን ኦሮሚያ አሁኑኑ 100 ሰው ተሹሞ ምናምን ላይባል ይችላል። ቀስ ይያሉ የመመኑን ፍላጎት ደረጃ በደረጃ እየመለሱ የቋንቋ የዘር የሃይማኖት የፖለቲካ ምናምን ጉዳይ ትልቁን ተቋም እንዳያፈርስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ጥያቄው በትግራይ ክልል ያሉ ምዕመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ። በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከአመት 2 ዓመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን አረባካችሁን አይደረግም አላለም። እንኳን መግለጫ እንኳን ይሄ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል እኛ ከፖለቲካ ነፃ ነን እኛ አብረን ይኖርነን ብሎ ለመምከር እንኳን ጥረት አላደረገም። ለምን አሁን የሚል ጥያቄ ይነሳል። ሀሳው ሙሚች ሚኒስትራ ከና ዳወቶቲ ኸንጩፍቲ አይ ሆፕ ቁብ ቀብዱ አጀንዳ ጉዳ ኸሌፍ ጉያር ዳለ ተትፉ ጅራ ኸይሱማ ወሪ ገርማን ኦሮሞ ጅሩ ሀሳው ሙሚች ሚኒስትራ ካቢኔ ሳቲ ጎርኸን ኬሳ አጀንዳ ከለማን ቲን አውት ጎዳኒ በሊና ሚዲያ ለዋሳ ጉባ መረቻ ቱራኒ warri waggotaaf muumichi ministeera qeeqa turulleen ka sabab kanaan faarsaa jirullee arguu jira. Akka waliigalaa tarmirratti wanni gurguddoon inni haasawaa Amaariffaan dubbate yoo deebiin qajeelqa qabaa dhimma afaan Oromootiin wal qabata. Saba tokko afaan keessaniin hin tajaajilima jedhee dhoowwuu hin danda'u. Afaan Oromoo mirga afaan ofiitiin tajaajilu uummata Oromoo ka goonfachiisa anaa miti jedhee jira. Kun dhibba keessa dhibbat waan dhugaatii jechuu qabdi excellent jedhe kenninaaf jechuun dhugaa wam lafir jiru waan dubbateef. Lammeessoo gubbaatti ammoo warri ammaan tallaf gargalchee waacifee baroodee boo'ee arrifat kun gaaf gareen Tigraay al wal fakkaataan. Patriarkam jilirra yookaan mana amantaa jiddu galeessa Itoophiyaa irraa kophaa ba'an jedhan namni tokko hin dubbanne namni tokko lollee namni tokko hin boonne amma maaliif ta'an
kullamaanu gaafii uummata Oromoo jalqabarraa kaasee gaafachaa ture waan taateef mootummaan Abiyyi Ahmad illee dhuga jirtan hubatee afaan ofiitiin dubbachuun isaa waan midhaadduu jechuudha dhugaan Oromoo bir jiraachuu waan agarsiiftuuf. Ana akka waliigalaatti wanni mana amantaa Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti amma bakka sadiitti ajanda guddaa taatee socho'uu jirti. Jalqabirratti garee mana amantaa harka qabdu hooggantoota amantaa warra hordoftoota amantichaatiif mootummaa jidduu taatee jirti jechuudha. Akkuma agartanitti kutaalee Oromiyaa bakka gara keessatti phaaphaasota haara shuumamaniif simannaan ajaa'iba godhamuu jira arguu jirra. Keessumatti lixi biiftuu uummati Oromoo Wallaggaa waan ajaa'iba dalaga dhuga dubbachuuf adoo recognition kennineef darbuu hin dandeenye. Uummata rakkoo agas keessa jiraate Oromummaa cichee waan Oromoo agas ol fuudhee lallabu. Uummata Oromoo Wallaggaa dhuga dubbachuuf is ambassador of Oromo and Oromo majenne recognition kennuuf qabna jechuudha. Dhugaa waan taateef dhugaan from hin kuttu Oromoo qabsoo Oromootiif gati baaftu kabaja akkasii kennuuf waan qabaniif jechuudha. Wanni uummata Oromoo Wallaggaa taasuun yookaan lixi biiftuutti warra shuumam kan ilaalchise taasuun garee kaaba biyyatti ta interestii waratu qabti biratti ammoo maali bohoo mataa uumte jirti jechuudha. Akka waliigalaatti warri kaan garee seer qabeessummaan qabneef beekamtiin kennitedha wacaa uummati Oromoo ammoo warri jijjiirama mana amantaa keessa dhufu kan deeggaran gochi godhamsirri ta'urra wanni walidhani lammeessoo mootummaa fi gareen cheerchii Itoophiyaa bulchitu ifa ifatti fuul duratti ammaanta garfaayit wal godhuu waan dhufti fakkaatti jechuudha. Kanam wanna arguuf dandeettu wala mas keessa kaasuu dandeenya wala mubadhaan ibsaa Abiyyi Ahmad kenneef ibsaa phaaphaasiin kennitirraa wala mubadhee jechuudha. Khayal qaba cheerchiin dhimma siyaasaa keessa hin seentu dhimma diinagdee keessa hin seentu dhimma hawaasummaa keessa hin seentu dhimma aadaa keessa hin seentu jedhan. Waan ajaa'ibaan nama ijjeessa cheerchii caalaa bakki poolitikaan itti dalagamin turre cheerchii caalaa bakki ikoonomiin ajandatti ta'e. Lafa waan lafa Abiyyi Ahmad kaasachuu hin dandeetta. Qaamni kamiyyuu akka cheerchii lafa hin fudhanne jechuudha. Qaam daldala jettaan malee qaama amantaa jechuun hin dandeettu siyaasa siin beenna sooshaali kaalchiraalee waan taata hin beenna. Asirratti wanni tokko afaan ofiitiin Abiyyi Ahmad raganuu bahe mootummaan dhufu kamiyyuudha. Mootummaan dhufu kamiyyuu dargurra jalqabee abbaa amantaa kaayitti tole muudachaa ture yookaan aangoo gubbaa kaayee shuuma ture. Nu ammoo akkas hin tolchine waan jira kaasa jira. Abiyyi Ahmad heeriin ammaan tana gammaa biyyatti ittiin bulchuu jiru heera wayyaaneeti jechuudha. Akka heera wayyaaneen abbaa amantaa muudusi uummati bal'aalleen hin beeka. Namuu raga ba'uu hin danda'a garuu heeri biyyattii maal jedha. Amantaaf mootummaan gargar waan ta'eef dhimmi walii keessa hin seenanii jedhan. Warri amantaalleen dhufe wamkaan maal godhe wamkaan ifa nutti mee jechuudha. Jalqaba muudamsaa wal qabate Abiyyiif cheerchiilleen separation of power war khallamaan jidduu akka hin jirre Abiyyiillee namana jira cheerchiillee nu amantee jirti galatoomaa jennaan. Lammeessoo akka heer kanaatti akka konstituushinii keeyyata 11 kanaatti mootummaan amantii kamiifiyyuu looguu hin qabu. Amantii kamuu wal fuudhee kamuu gabbuusuu hin qabu wal qixxee ilaaluu qabaa waan jedhan kaasanii jiran. Garuu wanni Abiyyi Ahmad nutti lafa Finfinnee qofa keessaa lafa square kilomeetira gam fudhatte square kilomeetira miiliyoona tokkoof kuma 45 fudhatteedha. Warri kaan walumaa dhufe 30 wayii fudhate. So kuma 300 wayii fudhate. Kanaafuu wanni Protestaantii waaqeffataan keessa hin jiru. Musliimaaniin kun faan cufti cheerchiin ortodoksii dacha sadii afur privileejii kennaniif jiranii. Waaqeffataan hin argatan. Waaqeffataan hin argatan. Kanaafuu Abiyyi Ahmad cheerchi ortodoksiiti mootummaan isaa yookaan heerii mootummaa EPRDF cheerchi tana looga jiraachuu raga nuubee jira cheerchillee nu dhosne jechuudha. Gad baatee maal jette booda irratti itti dhufa. Lafti nuu kennan hin jirtu cheerchi raaswaan izoo taanu bakaartaa ganyachuun hin jedhan. Akka heer biyyattiin siifita. Akka heer Itoophiyaan cheerchi lafeessa fuuta akka seerii konstituushinii mootummaa kana jedhutti lafti ta mootummaa kana miti. Bardargii lafti ta uummata turte. Gabareewwan abba. Wayyaaneen ammoo dhufte lafti ta mootummaatiyeet. Kan mootummaatiif uummateet. Lafa uummata kaare miiliyoona agasii fudhatte miiliyoona tokkoo fi 45 fudhatte raaswaan izoo taanuudhaan hin fakkaattu jechuudha. Kana jechuun guyyeessa asumatti yaada bal'aa irratti waan hin qabneef jarri kun lafa haxiraniiti claim godhan jechuudha. Beetami lafa goota haxiranii lafa keenya ture jedhu. Dur kaartaan qabanii bara.
Atirtee kaatee claim lafa keenya jettee. Lafti nuuf kenname qabiyyee kanaan dura irratti kaartaa gaafataa turredha deebii. So lafa saamaniitu. Kaasanii amma Finfinnee keessatti kutaa magaalaa deemtu hundumaa keessumaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa jedhamu tokko yoo deemte toorumaan mana shaayii sitti fakkaata bataskaanni dalleeffame iddoo hundatti daandii tokkorra bataskaana 10 meeqa argita daandiidhuma tokkorra jechuudha bifa seeraan alaatiin dalleeffame kan akka kanaan qabamu jechuudha. Amma isaan kanadha lafti qabiyyee keenya ture kaartaa irratti gaafataa turre kaartaa irratti arganne jechuudhaan sinodosiin duraanii kan inni dhiyeessuu irratti argamu. Egaa yaadota ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyeesseef itti quufiinsa akka hin qabne akka isaaf hin liqinfamne sirreeffamaa fi ibsa dabalataa akka irratti barbaaduudha gaafachuu irratti kan argamu sinodosiin kuni dhimmoonni jajjaboon inni irratti ibsa dabalataan barbaada yookaan sirreeffama barbaada jechuudhaan tuttuqe inni tokkoffaan dhimma bataskaana ortodoksii wal qabatee mudate waan salphaa fi mariin furamuu danda'u ta'uudhaan gochuu fakkeessuudhaan gadi qabanii dhiheessuutu mul'ata. Kun seerri mana amantaa gaafa cabu salphisanii ilaaluudha giddu seentummaa mootummaallee kana keekuudha jechuudhaan wanni isaanii balaaleffatanii ni jira. Lammaffaa waa'ee paatriyaarikii alaa galanii Itoophiyaa keessatti paatriyaarikii lamatu ture bifa jechuudhaan dhiyeessuudhaaf adeemsi deemame sirrimni paatriyaarikii tokkotu ture waan jedhu kaasanii. Sadaffaa irratti dubbiin abboota amantaa alaa deebi'anii fi beekamtiin kennamee jira. Kanaaf warra sitti muudamaniifis beekamtiin haa kennamu jechuu fakkaata waa'ee warra alaa galanii kun haalli ministeerri muummeetti kaasanii jechuudhaan kan isaan kaasanis ni jira. Akka qabxii afuraffaa irratti wanti ibsa kana keessatti eerame mirga afaan ofiitiin tajaajilamuudhaan wal qabatee ministeerri muummee kan isaan dubbatan akka waan bataskaana ortodoksii afaanota biroo balaaleffattuutti dhiheessanii jiru. Garuu bataskaana ortodoksii afaan oromoof afaan sabaaf sablammiitiin tajaajila kennaa turte jechuudhaan ibsaniiti kan isaan jiran sinodosiin duraanii kun jechuudha. Shanaffaa lafti bataskaanaaf kenname kanuma amma jenne kanadha. Lafti bataskaanaaf kenname qabiyyeedhuma bataskaana duraati malee haaraa miti deebii jedhu kennanii jiru. Ja'affaa murtoo abboota amantaa kan Tigraay callisanii kan Oromiyaa mormuu wal qabatee dubbii dubbatame ilaalchisuudhaan warri Tigraay sinodosiin hundeessan hin jiru paappaasiin muudan hin jiru jechuudhaan deebii kennee jira sinodosiin kuni. Garuu warri Tigraay sinodosii mataa isaanii hundeeffachuu ibsaati kan isaanii turani. Egaa kana bu'uura godhachuudhaan deebii ministeera muummeetti akka hin quufne ibsuudhaan waamicha taasisaniiti kan isaan jiran ibsa kanarratti. Waamichi isaan taasisan paatriyaarikii dabalatee biyya keessaa fi alatti hiriira ni geggeessina hanga wareegama lubbuutti kaffaluutti deemnaa jechuudhaan waamicha hokkaraa amantaa fakkaatu ergaa akkasii dabarsaniiti kan isaan jiranii gara sanatti yoo ceene wayyanatti fakkaata. Waamicha hokkaraa kana dhaggeeffannee marii keenyatti deemna. በመጨረሻም መንግስት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት የቤተ ክርስቲያኒቱን ተቋማዊ ልዕልና በህግ የተሰጣትን መብት እና ጥቅም በማስከበር ህገ ወጡን ድርጅት ተገቢውን እርምት በመስጠት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ እያሳሰበ ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ካህናትና ምዕመናን ጭምር የሚሳተፉበት አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ በማካሄድ በደላችንን ለዓለም ህዝብ ችግሩ ተከስቶ የቤተ ክርስቲያኒቱ መብት በደላችን ለዓለም ህዝብ ችግሩ ተፈቶ የቤተ ክርስቲያኒቱ መብት እስኪረጋገጥ ድረስ ያለማቋረጥ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ በመክፈል የምናሳውቅ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ይገልጻል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 24 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። Ibsa barreessaan sinodosii bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa duraanii kennanidha. Ibsa sana keessa qabxii dhumaati kan waamicha hokkaraa magaalaa Finfinnee kutaalee biyyattii akkasumas kutaalee addunyaa garaagaraatti gadi baanee mootummaa mormuu akka addunyaan dhageessu haga wareegama lubbuutti kaffaluu qabna kan jedhudha. Kana duras ibsoota garaagaraa kennamaa turan irratti wareegamaaf qophaa'uu qaba ummati ortodoksii bakkeewwan garaagaraa jiru jedhaniiti waamicha kan godhani. Garee kanarraa gareen kun yani garee miseensota konferensi kora Berliin jedhanii kanan jiru. Warri kun akka malee paanik ta'anii jiran rifaatu guddaadha kan irraa mul'atu. Tokko rifaatu guddaan isaan mudate
Sinodoosii Oromiyaa keessatti kan muudamanii gara kutaalee Oromiyaa garaagaraatti ramadamanii ergaman simannaan isaanii takkuma eegne godhamaafiti jira. Keessumaa wanni lixa Oromiyaatti tibbana godinaalee Wallaggaa afran irratti godhame totally akka malee frustrate isaan godhee jira. Yaadattu guyyaa sadiif subaayee yookiin kadhannaa labsanii achi booda Sinodoosiin haala deemaa jiru irratti murtee dabarsa jedhamee osoo eegamu guyyaa kaleessaa subaayee labsanii bariite gadi ba'anii Paappaasonni kutaalee biyyattii kibba biyyattiitti Oromiyaa dabalatee muudaman akka hawaasi simannaan gooneef gadi ba'anii balaaleffatanii jechuudha. Qabeenya mana amantaa akka fayyadamne hawaasi akka isaan hin simanne beeka muudama armaan dura qaban ulaagaa maal siin jedhu maayini kanum charchiin duqqinnaarraa kaasee kan kenniteef ogummaa professional meritii isaaniillee irraa kaasanii haatoo jedhamanii akka waamanfaa jedhanii uummata irratti duulaa turan jechuudha. Kun waan abbootii amantaadhaan ergame. Wanni paanik isaan godhee rifachiise tokko waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana jechuudha. Akka malee bataskaana raasaa jiru. Inni kan biraa haasaa ministeera muummee godhanidha. Ministeerri muummee gaaffiin Oromiyaa legitimate gaaffii sirrii kaawwattootaaf uummatii naannoo Oromiyaadhaa tajaajila amantaa, tajaajila waaqeffannaa, tajaajila kadhannaa afaan ofiitiin tajaajilamuuf qabu. Beekamtii kennaniif jechuudha. Gaaffii sirriidha. Gaaffii kan dura dhaabbachuu hin danda'u. Gaaffiin kun immoo gaaffii heerri mootummaa kenneef biyyi kenneef miti jedhanii beekamtii kennuun mootummaan kana sochii Oromiyaa keessa deemaa jiru kana keessa harka qabaa kan jedhudha. Dhimma kana ilaalchise namumti amma ibsa kenne kun Abuna Petros jedhamu haasaa godhanii jiranii wanni kun wanni akka waliigalaatti wanni deemaa jiru maalidha? Waamicha okkaraati akkama turre keenya irratti kaafne waamicha okkaraatu deemaa jira. Wanna kana diggisiin fonqolcha mootummaa akka jirullee kan fakkeessu haasaa ministeerri muummee waltajjii malee gaddaa kana irratti godhanii akeeka. Magaalota keessatti keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti ummata okkaraaf kakaasu jeequmsa uumuudhaan mootummaa garagalchuudhaaf qophiin jiraachuu kaasanii jiranii. I think wanni ministeerri muummee akeekan okkara karaa mana amantaatiin egaa amma manni amantaa guutumatti waan hojii siyaasaa dalagaa akka jiru siiqalaadha. Waan claiming isaanii baay'een not spiritual by the way. Ani waan si gaddiisu qoy guyyaa siifin kenna. Claiming guutuun amma sinodoosiin kunii fi gareen bataskaana maadheffate ka gosa tokkorraa ijaarame kun godhaa jiru generally claiming siyaasaati malee waan amantaa waan hafuura ammas keessa taasa isaanii keessatti waan spiritual ta'e dhagee waan hafuura tokko dhagaatiin jiru. Haasaa deengaddaa godhan keessatti Abuna Petros namni jedhamu kuni sochii Oromiyaa kana akka hiddi dhiigaa keenya citeetti ilaalla jedhan yaada isaanii fudhannee deemu. የሆነው እንግዲህ አሁን ሆነ የምንለው ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደም ስር መቆረጥ ነው። ይሄን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ይሄን ከላይ እስከ ታች ያለን ሰዎች ማወቅ አለብን። እንዴ በስተት አይደለም የደም ስሩ የተቆረጠው። በስተት አይደለም ይሄ በተጠና መልክ በትክክል የት ላይ እንደሆነ የደም ስሩ የቤተክርስቲያኒቱ የደም ስር የት ላይ እንደሆነ ተጠንቶ የተደረገ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚሁ ዝም ብለን በስብሰባ ብቻ እንትን ምንለው ነገር አይደለም። የሆነው ይሄ ነው። በአንድ ቃል ስናገር ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ህጋዊ ሰውነት ያላት ይሄን እኮ መንግስት ያውቃል። የራሱ ህግ እኮ ነው ያለው። የሚያነብ እኮ ነው መንግስት እና ደግሞ ይህን ያህል ቀን አንድም የመንግስት ኃላፊ የሆነ አንድም ተስቶት በዚህ ጉዳይ ላይ አለመናገር ማን እንዳደረገው አወቅን። አሁን ይሄ በደንብ መጠናት አለበት። ይሄንን በደንብ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ይሄ የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ ነገር አይደለም። በደንብ አድርገን ራሳችንን አደራጅተን አጠናክረን በመንፈሳዊና በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ራሳችንን እንድናጠናክር የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ የሆነው የደም ስር ብጠሳ ነው። የተደረገው ደግሞ በትክክል ታስቦ በሽተኛው እንዲሞት ወይም ደግሞ ሰው እንዲሞት ተደርጎ የተደረገ ነው። ያደረገው ደግሞ አዋቂ ነው። ቦሮፍት ማለ እንቁሎፍቱ ጀዳን ቦሮፍት ማለ እንቁሎፍቱ ጀዳን አሙ አንቁሎፍት ፈካት አታከሮና ማብይፍ ገረተን ጅዱ ደለት ኡጋ ኦሮሞ ሰዲ ይፈኑ ደብፍተ ጅርት ጃል ሰራራኑ ቀባ ቦርጋናማኑ ሞርማተን ጋፊ ኦሮሞ ዲሰን ክሌሚ ለማብይራ ቶከ ገረተን ረዳገነ ጅራቾ ተገረተን ረዳገን ኢድዲግ ኸና ጭቴ ጀዳን ኢድዲጋሶን ኦሮሚያ
gaadiyanii ilmachaa turu sun ikonoomikaalii nyaatamne jirra Oromoon nurra cittee Abuna Phexros namni kun Abuna Phexros ulfaadhi galatoom nama kan nuu qaba lammeessa Abiy Ahmed gaafiin uummata Oromoo gaafata afaan ofiitiin tajaajilamuun kileemii dhugaa jechuudha faayyu dubbadhe Abiy Ahmed bulchiis biisuniiti armaan dura dobee kan Oromoo dura qabaniin waamanii jira sadeesso gubbaatti gaaf Tigraacitti warri booyin ammaan tammaaf bo'a warri koozii kan deeggar gara jijjiirama deeggar Oromoon kamiyyuu waan kan sadeen irra waliigalaa jira waliigalee waliin chocho'u jira warri mootummaatiif warri cheerchiillee waamanii jira kuwwaa midhaaddu nuu qabadha haani wala margaasa warri kun lamaan kenne keessatti Itoophiyaa kee mootummaan lam jiraachuu arganin agwarri kun mootummaan lam jiraachuu ifatti nam mul'ate jiraachuu mootummaan Abiy Ahmed yeroo dhiyootiyaas mootummaa akkam aggressive ta'uu sana agarta gareen siyaasaatu ta politika homuun sodaan hedduun Abiy baqattee harcaatee jirti jechuudha garee tanaalu misiin onni itti dhiibdee ibsitti kennitu language misiin itti fayyadamtu daawwadha jalqaba irratti recommend Hasan godhu haasawa liqaa Phaaphaasa bunna Maatiyaas kenna inni bana godhee ittaana barreessa isaa kenna body language isa dubbisa akkuma masqal dhaatee madraki baneen ka Orthodox Church የተሰጠ መግለጫ jedhe ilisaanis irri dubbisa that a good body language ajaa'iba tachi dubbisa very aggressive jechu ibsi churchiin Orthodoxii ifa baata biyyi kennit mootummaaf Abiy Ahmed khamor uumat biyyatti yoo wanni nu jennu kun tawbaat si agarsiimna gar jechuu dhufte jirti jechu churchiif mootummaan gargara wal kabajani waliin jiraatu jechuun ammoo mootummaan dhimmi churchii keessin seenu jechuun dandeettu jechu churchiin institutionii dhaabuuf danda tokko dhaabamantaati biyya labbulaa jechuun biyya hoogganammoo mootummaa jechuun yoo siin seeritti bulmaat biyya sun cabsiti qaamni silatti gaafatamu godhu hawar overlook godhe warri jala bulu qab biyyi turte jechuun amma wanni nu arguu jiru maal si fakkaata churchiin Orthodoxii illee akkasiin mootummaa gareen Abiy illee akka mootummaan lambalachuun nan mul'ate jechuudha wanni kun of course wameeggamaati haasaa yeroo duddumu miidiyaa mootummaa qondaaltota mootummaa irra dhageen keessatti Itoophiyaa agarnaatti Orthodox inaat naatidhan Orthodox inaat naati heer biyyattii gubbaa jira wanni kun this my question agar naatin jedhu agar naatin leen jedhani inaat naatin leen jedhu ayya agar naat khennu yoo Orthodoxiin taate Penteen fa Protestantiin maan oboleetti Musliimii maan abuyyaa churchiin kaano dubri this is my question so maal godhan seeta waan heer biyyattii gubbaa barreeffame jira diiganii garte secularism article 11 diiganii gareen mootummaa ta siyaasaatii fi gareen maqa churchiitiin institutionii Orthodoxii kan qaban waliin borcite biyyatti qiyaamaan naqa turusii agarsiifti jechuudha amma akka waligalaatti yaada kiyyo conclude godhu ibsi bataskaanii kan guutuun gaafii Abiy Ahmediif deebii kennu waan Abiy jirsu mormachuuf karoor isaanii agarsiisuuf gad baanii jechuudha waan isaan mormatan akka inni irraan dheeranneef booda irratti itti deebi'a. Haala amma jiruuf kan karaa baneera jedhee ani yaadu amma waan guyyoon amma tuqe kana amantaaleen biyyattii walqixxummaadhaan ilaalamoo osoo qabanii tokko Ortodoksii agarnaat isa kaan immoo maalidha wanni jedhu gaaffii biraadha kan inni uumu waa jecha kana jalqaba irratti kan fayyadame ministeera muummee Abiy Ahmed dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ministeerri muummee Abiy Ahmed gadi bahee Ortodoksii agarnaat jennaan guyyaa 2-3 booda cheerchii Kana irratti Ortodoksii agarnaat waan jedhu maxxanfameeti ani jakootiin kana ni arge yeroo Finfinnee turre jechuudha amma adeemsa haala tibbana uumame kanaa wal qabatee Phaaphaasonni Sinodosii Itoophiyaa harkaa qabaniif isaan maahibara quddusaanii jedhanii hooggananii maalitti jiru wanni jedhu yoo ilaaltu waan si yaaddeessu hedduu qaba waamicha hokkoraa kan lola amantaa fakkaatu labsuu irratti kan isaanii argamanii Sinodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii hundaa'uun akka waan amanticha balleessuuf kaayyeeffateetti dhiheessuu irratti kan isaan argamanii hidda dhiigaa keenyatu citee jechuudhaan ifatti dubbachuu irratti kan isaan argamanii dhimmi kana olii waan hin jirreef hunduu amantaa isaa irratti duufofaa qopheessuu jechuudhaan lola amantaa labsaati kan isaanii jiran akkuma viidiyoo ammaarraa dhageenye jechuudha dhugaan jiru garuu maalidha Sinodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii hundaa'uun hidda amantaa Ortodoksii cicciru hin qabu hiddi inni cicciru hidda faayidaa Oromiyaarraa argamu hidda qabeenya Oromiyaarraa saamamu cicciruudhaaf ni danda'a hiddi saamichaa mana amantaa maan
maanneffate ammoo cicciramuudha kan inni qabu. Inni kan biraan hundaa'uun Sinodoosii Oromiyaa hidda amantaa Ortodoksii cicciru hin qabu. Hidda siyaasa mana amantaa maanneffatee garuu cicciruudhaaf ni danda'a. Siyaasni mana amantaa maanneffatee tarkaanfachiifamu isa kamii kan tibban irra deddeebiidhaan isin argisiisaa ture. Minilik waaqessu, minilik faarsu, suura minilikitti sagadu, ilaalcha olaantummaa saba tokko tarkaanfachiisu, ilaalcha olaantummaa afaan tokko aadaa tokko tarkaanfachiisu, ilaalcha sabaaf sablammoonni hedduun kan kanaan dura godaannisa isaatiin yaadatan tarkaanfachiisuudha kan mana amantaa keessa maanneffate. Egaa Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammii hundaa'uun ilaalchota kana cicciruudhaaf ni danda'a, adeemsota kana cicciruudhaaf ni danda'a, daldala siyaasaa kana cicciruudhaaf ni danda'a. Garuu hidda amantaa Ortodoksii wanti inni ciru hin jiru jechuudha. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jedheetanii kanan yaadu. Kan biraan afaan Oromoodhaan tajaajilamuun, afaan Oromoodhaan waaqeffachuun hidda amantaa Ortodoksii itti bu'u hin qabu. Hin jiru yoo jabeesse malee hidda sana jabeessa. Hundumtiyyuu waa'ee amantaa sanaa beekee amantaa sana akka geggeeffatu taasisa hordoftoota amantaa sanaatiif malee hidda amantaa Ortodoksii ciru hin qabu afaan Oromoodhaan tajaajilamuun. Hidda olaantummaa afaan tokkoo, hidda olaantummaa aadaa tokkoo, hidda olaantummaa saba tokkoo garuu cicciruudhaaf kan danda'udha. Egaa akka waliigalaatti haalli itti Sinodoosiin Itoophiyaa maabara quddusaaniin waan kana haala ejjennoo yookaan jijjiirama mana amantaa Ortodoksii keessatti barbaachiseera jedhamuudhaan abboonni amantaa Oromiyaaf sabaaf sablammoota irra ta'an walitti dhufanii tarkaanfachiisaa jiran kana dura dhaabbachuudhaaf itti deemaa jiru. Gara lola amantaa labsuu, hokkara amantaa labsuu, hunduu amantaa isaatiif ka'ee haa falmatu, mootummaa irrattis fincila haa geggeessu jechuudha kan inni fakkaatu. Finfinnee keessatti numaa sochiin tokko tokko akka jalqabame dhaga'uu irratti kan argamnu. Gara alaatis Waashingtan DC fa'itti hiriirarraa akka turan odeeffannoo qabna. Oromiyaa irraa cituun garee olaantummaa eenyummaa gosa tokko aadaa afaan tokko mirkaneessuuf deemaa jiru kuni bataskaana maal miidha jedhee gaafachuu qaba namni keenya. Bataskaanni kuni afaan Oromootiin yoo barsiifte tajaajilli waaqeffannaa fi barnoota wangeelaa afaan Oromootiin Oromiyaa keessatti qiddaasiin afaan Oromootiin Oromiyaa keessatti yoo godhame hiddi dhiigaa Ortodoksii hin citamoo Ortodoksiitu bal'ataa gabbataa deemaa kan jedhu namni keenya critically yaadu irra jiraata. Because gaaffiin nujiyoon Oromiyaa irraa ka'aa jiru uummanni afaan ofiitiin haa tajaajilamu, uummati abboota isa beekaniin haa hoogganamu, resoursiin yookiin qabeenyi mana amantaadhaa dhimma amantaa tajaajila amantaatiif qofa haa oolu, saamicha amantaa keessa haa ba'u. Alaabaa Minilikii fi hojiin siyaasaa mana amantaa kana keessa haa ba'u jechuun akkimittiin garee kana hidda dhiigaa isaanii muru. Garee kana muruudhaaf ni danda'a. Hidda amantaa. I know. Look, wanni siin jechuu barbaadu ija amantaatiin olaaltu kileemii warra kanaa yookiin immoo gaaffiin yookiin diimaandii warra kanaa dhuguma afuu dubbii afuuraati dubbii amantaati jettee gaafatu. Kanaaf akka waliin madaachisee ilaalu namni keenya waan Tigraayitti deemaa ture wal madaachisanii ilaalu ture jiraata. Gaafa Sinodoosiin Tigraay Sinodoosii Itoophiyaa kan 5 kiiloo jirurraa citee bahu hiddi dhiigaa keenya citan jenne. Gadi baanii balaaleffan abbootii Tigraay ka Phaaphaasonni Tigraay aatoo jedhamanii akka waamamanii labsi. What is the issue? Maayini gaarummaan jiru faayidaa jechuudha. It's all about resource. Waa'ee leecalloo Oromiyaati. Maxxantummaa jechuudha. Gamoo ilaalchi. Wanni isaan gaafataa jiran waa'ee gamoo, waa'ee lafaa, waa'ee maallaqaa, waa'ee afaan Amaarinyaa, waa'ee olaantummaa saba tokko. Kun akkamitti waa'ee gaaffii amantaa ta'uu danda'a. Namni keenya critically gaaffilee kan irra deddeebi'ee wal gaafatutu jiraata. Warri kun ka Oromiyaa irratti maxxananii jiraniif faayidaadha fi bakka kana jala sararee beekuutu jiraata. Yaada guyyoon kaase tokko jala sararee ibsuu barbaada. Warri kun ministeera muummee balaaleffataati kan jiran. Warri kun haasaa ministeera muummeeti kan balaaleffataati jiran. Itti dhaadataati kan jiran. Kana jechuun maayinni mootummaa lamatu jira jechuudha. Mootummaa Abiyyi Ahmedii fi mootummaa garee Kora Berliin. Warra Sinodoosii kanaan hoogganamu. Sigalee warri kuni Ortodoksii agarnaati nu biyyaa jechaa turan. Ani seenaa Itoophiyaa keessatti bataskaan yeroo jalqabaatii fi ministeera muummee yookiin head of state nama jedhamu yeroo akeekkachiiftu seenaa keessatti dhageenyee hin beeknu this must be the first. Nu biyyaa kan jedhan akka mootummaatti mootummaadha jedhanii aakti gochaati jiru. Yeroo tokko tokko maalla elements of state yookiin
ulaagaalee biyyummaa tokko kan mootummaa laalaan ture beektaa population territory sovereignty government waan jedhamu jira miti amma uummata qabnaa jecha jiru territorial claim ኦሮሚያ የኛ ግዛት ነው ማንንም እንዳይነካብኝ ጀራ ቱሬም ነምቺ ቀለብ ፊ ሊጦ ኦሮሚያቲ ጳጳሲቱ ነም ቶኮ ቀለም ደሜራ መደሙ እንደንደው አነመለ ጀራቱ ቴሪቶሪያል ክሌም ካምቢራ ሶቨርኒቲ ዮኪን የቤተ ክህነቷ ልና ሊከበር ይገባል ሶቨርኒቲ ዋይ ሶቨርኒቲ ታሳጅሩ government waraana qabaachuu isaanii qofa kanaan shakkine malee warri kun akka mootummaatti aaktii gochaa jiru mootummaan Abiy Ahmed yoo kileemii keenya deebisne akka nu jennetti yoo hin deemne irratti fonqolchine mootummaa biraa ijaarraa jechaa jiru amma kana nagaa jiru karaa miidiyaa hawaasaas deemaa jiru beeta kinatii barbaacha beeta mangistii akka dhabne waan jedhu wayiiti sigalee that means by the way I'm struggle kagocha jiran mootummaa fonqolchuuf jechuudha which is against religious value by the way wanni experimenti nami wagga dhugatti argatinitti wanni dhiyoo tan dhalat waan itti nu tamaarsifte siyaasaan Itoophiyaa buurisi bakki siin itti jallatti bakki qiyaamaan jalqabatti dhalat achi ta'u argan dhiyeen kana liqa paappaasiin aglubbuun jiru barcumum gubbaa jira jedhan laal kunin heer biyyatti religiini sun murteessa warri ammoo paappaasoti godinaale khutaale biyyatti kham wallagma maani bulchkhun suudani cufa keessa qabedani gizaati shawwalti qabe bulchaa jedhan yene gizaat naat indat nakun waan cheerchi keessa xaafametti siyaasa biyyatti dhufe bulchaan biyyatti illee war cheerchi kanura tabaara kanaan abbaydha qiyama buuse wanni warri siyaasaaf nam fixuuf kana jechu amma saatiin qabnu waan deemu jirtuu fi anin ataakaroo abiyyiif mootummaaf war kan jidduu dhalat ibsu warra baklama cuunfee waan ta'uu danda'a prediction mataa kiyya qaayida aasaa wabii keessa waa furfuradhe namni cuftaa ayuu laaltanii akka yaad kiyyaat akka jalqabaa dhuga oromoo nu misikire jira surreefu galata galcheef jira dhuga oromoo lamaan dhimma faaniitiif waa'ee Tigraay wal qabatee sunirra dhuga jirtu laf qaayatan irratti galatoonfan lammeessu ammoo church orthodoxiiti feebar hojjechuu nutti hime jechuudha feebariin sun ammoo itti fuftumoo hin dhaabbatti bullee waliin ilaallaa jechuudha akka heeri biyyattii jedhu church kamiyyuu feebariin godhamuun qabu Ethiopia wagga aga khale Abiy Ahmed ibsakhenut febari godama ture febarin kun yo khadabatti taate fine tarkaanfiin fudhatam yo mo khatfuufti taate qumarum wal fakkaata tabachu jirani sun bulle laal khasadeeso separation of power in ammach jiraachuu nutti me jira Abiy Ahmed agamman turre ammach garo akka jiraatu wan waxeeke jira sun maalirra fudhachuu dandeetta ministeroota isaa akeekachiise jira andiso izus magbaat yellebaachum jedhe qaay jiraachuu wanni tokko ammoo gaafina taate jirti wanni kun waan biyyaati wal qabatti gareen tunini crusade yaamuu jirti waraan banuu dandeetti poolisii yoo keessin seen waajjirri nageenya yoo keessin seen gareen tu yoo qiyama buuftu qaami dhaqee nami wal ballees qaami kamuu keesseen hun dandeettan jedhani jiran yoo misiin mootummaan seeraa kabachiisuu fi sekularizimiin gargari bar naagalee jira amma achi keessa ministeerota miti ministeerri nageenya achi keessa jira namni tokko keessa seen tayyoo dhaniin jimlaa waan itti manamaniif warri kun sodaatee yoo gareen tun qiyama buuftullee abiinu nageenya dhoo taa'ee qiyama dhibii dhufaa jiru haawwan nabii jalsarar poointi kanaa walitti qabee xumura fonqolchi wayii kaasa jira Abiy Ahmed waan kan adeemsi gari warri itti deemu kan argeetii wakaas malee Abiy Ahmed lafa kee waan kaa'amu isaanii jaaroleen ibsa kennit keessa waluma galan yaada Abiy Ahmed faalleessuuf dhuftee jechuudha dhuftee lafti nuu kennamti kijiba የቸርቿ ግዛት ነበር ላለ ቃም ኢንስቲትዩሽን ግዛት የደ ከፋሉ አርግን ግዛታችን ነው እንጂ ምኑን ከኒ ነው የደን አየ ኸታቱ ለመሶ ቡዋን ቸርቺ ሞቱን መረር ገትንጅር ተደኔ ዋየ ፈረንሳይ አብይ አህመድ ኻስቶ ኻሰጀ ላሊበላ ቱሪስቶታች ረጋሊንገል ሞቱማኑ ቱሪዝም ረን አርጋታ ሱሩ ክሌም ጎዱ ጅረኔጁ ከሞቱማቲ ምት ቸርቺ ከነረ ዱፈ ወልቅንተ ቆደና ጋፊን ጀቱ ዋንጅርት ነፈካት ኻን ጳጳሶቱ ለምን ቱሬ የደን ይፈልመሱ ዋን ደብር ጃርሱ ነው አዩቱ ጃርሲ ያም በከሙ ሰንወዱ ያም ነሚቺ ቶ ኳንተ ይፊ خسيناني موتسونا دوبرا ديماني غافي ور خنمانا مكولي غلات غارين جيجيرما تفلميتون جيجد غارين جيجيرما تام غافي غافتون اكنو ابارمته يو جيچا مالا فنفمته يو غفما مالا غفمته لفتي اغما ورينو رفود تترمدان سو نودو بيو بانانجت لا ورنين غرما داوت ورنين تناف ورنين غبي يامر والتيفدو فري ورنين جرخون توبانانه اممت قام نشوف حكامنه قيامه بالله بوسوف قوبي جرايدا سن قفامت دوف قوبي جرايدا دوبتان اسا كنا ولقبته باباسيكي توك بوي لما موت فقد لين فايچو جرال
Fiqaad gaafachuun qabdu baay'ee. Kan jechuun baay'ee lama zigujuun hin jechuun lama gdal zigujuun hin jechuun. That is it. Sa'aatii amma Itoophiyaa keessatti wanni rikkaashiin wanni sumunaan hokkaan caalaa rakkas lubbuu namaati. Duunaayyaa medhe yoon gaafadha yoo fijjeessu fedhe qorsi hantuutaa kabirri kudhanii jira deemtoo fijjeessu dandeenya. Soo nama ijjeesuuf karoora qabaachuu warra waan agarsiisu warniingii warra tun ammoo abiyyiif cheerchii walti buusuuf jirti jechuudha. Maaliif yoo jettee warri uummata ammayyuu kakkaasuu jalqabee jira. Ameerikaatti kalee namni muummeen qaban bahee balaaleffachaa oolu. Borganam Finfinnee keessa waan kayyoo ka'ee galantaati qaxxitaa warri wal dhabuuf deemuu ni jira. Warra miti xiyyeeffate wal loluu ni jira mootummaa waan taateef Abiyyi Ahmad namni ijoollee barattoota kan yuunivarsiitii jirtu isiitti harka akka walitti qabe rasaasaan qiyamatti buusa ture. Garee gaangistaarii cheerchi keessatti ijaaramte qawween is dur dhaabbatee laalaan hin taatu jechuudha. Fonqolchi jechuun wanni inni kaasee fi akka isaan itti dhufuu jira waan beekuuf dhiigamaan dhangala'uu danda'a jedha yaayyuu fitan. Waliigalaani adeemsi yaada ofii ibsachuuf taanaan mirga ofii gaafachuuf taanaan adeemsa hiriira nagaa haa ta'u bifa garaagaraatiin yaaliin taasifamu yaaliin karaa nagaatiin taasifamu sun mirgadha. Mirga sinudosii sarbuun barbaachisaadha jennee hiyyaan. Haa ta'uuti lola amantaa labsuudhaaf adeemsi deemamu garuu adeemsa balaafamaadha. Adeemsa balaafamaa uummannis mootummaanis qaamni martiyyuu irratti dammaquudhaaf qabudha jedhee taneen kana ni yaadu. Lolli amantaa adeemsuma isaatii wanni amantaa sensitiiviidha baay'ee dhimma of eeggannoo guddaa barbaadudha. Amantaa da'oo godhatee qaamni lola amantaa labsaa jiru kun ammoo haalli inni itti amma ejjennoo isaa ibsaa jiru kun biyyatti balaa hin taane gaagama hin taanetti oofuudhaaf kan danda'udha jedhee yaadan. Amma lolli amantaa osoo amantaan kun tuqamteetti ta'e amantaa kana balleessuudhaaf irratti aggaammiin taasifameera ta'e hundumtiyyuu irraa dubbachuuf dura dhaabbachuudhaaf itti gaafatama mataa keenya qabna jedhee kan yaadu. Sababni isaas amantaan kun amantaadhuma uummata keenyaati qabeenya uummata keenyaatis jedhee waan ani yaaduuf jechuudha. Garuu adeemsi deemamaa jiru amantaan tuqamee osoo hin taane mirgi amantaa ofii of ta'anii waaqeffachuu haa kabajamuu jechuudhaan mirgi of danda'anii amantaa ofii waaqeffachuu amantaa ofii geggeeffachuu haa kabajamuu jechuudhaan jijjiirama mana amantaa sana keessatti barbaachise tarkaanfachiisuudha wanti deemamaa jiru. Jijjiiramni immoo baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha mana amantaa kana keessatti jedhame gaaffii baroota dheeraadhaaf ka'aa turedha. Gaaffii deebi'aa jiru kana dura qaamni dhaabbatu ammoo dantaa mataa isaatiif yoo ta'e malee dantaa amantaa kanaaf dhimmamee miti. Kanaaf gaaffii haqa qabeessadha jechuudhaaf hin dandeenyu yookaan adeemsi lola amantaa labsuudhaaf deemamu kun adeemsa haqa qabeessadha jechuudhaaf hin dandeenyu. Ammoo sirnaan hin qabamu taanaan atattamaan qaamni hundumtiyyuu gahee mataa isaa hin bahu taanaan mootummaan akka mootummaatti uummanni akka uummataatti adeemsa kana dura dhaabbatee hin fashalsu taanaan balaansaa biyya irratti dhufuudhaaf kan deemu waan ta'eef yaaddessaa ta'uudhaaf ni danda'a dheetan kaasuufani. Mootummaa maal gochuu danda'a kan jedhu gaggabaabsee dubbachuu barbaada. Mootummaan Abiy Ahmad bu'uurri isaa Oromiyaa ture. Gaafa koozii Oromoo deeggartanii warri maallaqa kaffaltanii osoo hin taane warra koozii Oromootiif si waliin dhaabbatu miileen hiriirsuu akka dandeessan arginee jirra. Dubbiin mana ortodoksii kana keessatti hojimaata badaa balleessuu gaaffiin ofiin of bulchuu caasaa mana amantaa kana keessatti Oromiyaa irraa ka'aa jiru legitimate gaaffii uummata Oromoo ortodoksiiti. Ortodoksii Oromiyaa keessaa eenyummaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Akka waliigalaatti gaaffii kana dura qaamni Oromiyaa keessa dhaabbatee jiru. For that matter akka sabaatti illee sabooti gaaffii kana dura dhaabbatanii jiran by the way. The only garee bataskaana mana siyaasaa godhu barbaadu qofatu gaaffii kana dura dhaabbate by the way. Kana jala sarartanii beekuutu irra jiraata. Mootummaa Shimallis Abdiisaa mootummaan Abiy Ahmad gara bu'uura isaatti deebi'uutu irra jiraata. Gara koozii Oromootti deebi'uutu irra jiraata. Yoo san deeggarsa argattu, yoo san Oromiyaan fayyiti, yoo san isinillee legitimate mootummaa dhugaa ta'uu dandeessu. Warra maallaqa kaffaltanii fi isin deeggaran caalaa warra osoo hin kaffaliniif koozii Oromootiif dhaabbatantu irra isiniif gaachana. Waggoota afran dabran irra wanni isin barachuu dandeessan yoo jiraate hamma feetan warra kana jala yaatan hamma feetan waan isaan barbaadan yoo guuttaniif warra kana odu deebii isaan waan kileemii isaan deebistaniillee isin tuffatu. So kileemiin isaanii kileemii siyaasaati. Kanaaf koozii Oromootti deebi'aa isin jira. Kana biraa seera kabachiisa.
mootummaan musliimaan jiru Itoophiyaa keessa mootummaan kiristaanaan jiru mootummaan pirootestaantii mootummaa waaqeffataan jiru amantaan hundi wal qixa amantaan mootummaas hin jiru kana beeku isinirra jiraata dhimma walii keessa seenuun irra jiraatu amantaa fi mootummaa gidduu ispeetiin heera gubbaatti kaa'ame ammallee kabajamuutu irra jiraata garuu kana yoon jedhu gaaffiin uummataa yoomillee deebuutu irra jiraata gaaffiin Oromiyaa keessaa ka'aa jiru biyya sanaaf baay'ee fayyina fida baay'ee wanni amma jijjiiramni Oromiyaa keessaa ka'aa jiru kun biyya sanas hin fayyisa an akka yaadutti maadhee siyaasaa ta'uun qabu dhaabbatee amantaa kamiyyuu. Dhimma kanarratti artiist Liji Yaared hogganoota mootummaatiif ergaa gabaabaa tokko dabarsee jira keessumaa warra Oromiyaa bulchaa jiran warra biyya bulchaa jiranis yaada Liji Yaared kana warra mootummaatiif dhaamnee gara marii keenya goolabuutti deemna. Waa'ee amantii irrattis waa'ee takkala irrattis waan hedduu hasaa jira uummanni maalinni warra mootummaa warra aangoo irratti jirtanii bakka waan baruu qabdanii maalis yoo taatanii eenyu akka isiniif dhaabbatu eenyu akka isin nyaachuu barbaadu adda baastanii jirtu sanaafi ammallee isaan jala hin figina amma figdanii waan fixxanii natti fakkaate egaa figdanii fixxanii booddee amma baleen fakka deeggara abashaadhaaf waan hedduu gootanii ni beeknaa sirriitti eenyus taatan eenyu jechuun qeerroo kan isin teessise kan isiniif falmachaa ture kan jijjiirama guddaa fide kan isiniif du'e amma abashaatti hin fayyadamne amma isaan fayyadanii isaan kana rubii isaan hin fayyadamne ni beekna andoo miidhamanii ajjeefamanii mana jiru waan hedduu ammallee mana hidhaatti jiru warri kan sarraatanyaa warra simintoo buusuu mana jechuun warri yaaduma ijoollee baadiyyaa jechuudha isaan faana miti dhimma keenya ijoollee baadiyyaa homaan beekan isinis baadiyyaatti dhadhaalattanii garuu baadiyyaa akka faaraa waan laaltanii fi qaroomina kan isinitti fakkaatu abashaa jala figuudha annaa yoo figdanii fixxanii jechuudha amma deebi'a sana dhaamsa ko Oromoon homaan dhabne akkuma isaanii araadaa qaba maalis warra isin arrabsaniif immoo aanus jira hunda keenya jira isaan caala dubbanna hojii paarkii manaamin kajjattu maanaaf dhisi hundasa affeellee nyaadha isaanitti amantaa malee paarkii manaamin biqiltu kan hojjedhe illee argine naan beektu yoo na beektes natti naamantu isaanitti amanta ati ogguu paarkii hojjisiisuuf Afgaanistaan manaamin ogguu wannoo waamtu ogguu abashaaf hojjisiistu ani ogguu sana New York deemeen hojjechaan ture hin beektu Oromoo keessatti akka eenyu jiru tasgabbaayiti ilaaliiti ijoollee qeerroo deeggara fayyadamanii warra mana hidhaa keessa jiranii abaani kanaarra hiitee boru waan tokko yoo taate isatu bu'a isatu siif dhaabata si galee jira Oromoo hundumtu baree jira jechuun isin qofa miti kan beekumsa qabu kan sammuu qabu kan keenya ammoo ajaa'iba waan hunduu galee jira laaltanii maalis yoo gooteef sin jaalatanii sanaaf Finfinnee keessatti sochi guddaa barbaachisaadha anis karaa kootiin tayyaaduun jira garuu isin faanaan I don't know maaliif akka sirriitti wannu sidaamin indi kifaa dhaabanii nuti kan Elimoo Qilxuufaa kan Taaddasa Birruufaa kan Baaroo Tumsaa Jaarraa Abbaa Gadaa Abbaa Barbaade Waaqoo Guutuu maaliif hin dhaabnu maalii kan sodaannu diina keenya kan nu nyaachuu barbaadan ani mootummaa ta'uu hin danda'u malee garuu gorsa mootummaa ta'uu hin danda'a sirriitti Daaqoon Daani'el Kibrat caala natu gorsa mootummaa ta'uu qaba andoo qeerroo manaaminatu gorsa mootummaa ta'uu qaba. Hayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork egaa Liji Yaared ergaa gaariidha kan inni dabarsee jiru warra mootummaatiifis qalbii haa kennuufi jennaa odeessaalee keenya har'aatiin dhimmi bal'inaan ilaalle Sinodoosiin Itoophiyaa kana Abuna Maatiyaas Fe'iin hoogganamu ejjennoo yeroo ammaa tarkaanfachiisaa jiru keessumaa waamicha hoogganaa amantaa fakkaatu kan gamaa gamanaa mul'atu irratti bal'inaan mari'annee jirra akka odeessaalee gaggabaabootti ammoo dhimmoota garaagaraa kaasuun kan irraa mari'ataa turre odeessaaleen keenya har'aasuma irratti goolamna waan waliin turtaniif galatoomaa.